Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu, nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sin qaqqabuu keessummeessaan keessan irraan murataa sabaati. Sagantaa keenya irraa keessatti qophiilee qabnu wal duraa duuba isaanii isin beeksifnaa jalqaba oduutu isiniif dhiyaata. Oduutti aansuudhaan du'aan boqochuu abbaa Jaal Abdii Raggaasaa obbo Raggaasaa Qopheessaa guyyaa kaleessaa du'aan addunyaa kanarraa boqotan ilaalchisuudhaan ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo irraa kenname isiniif dhiyeessina. Ajjechaa jumlaa mootummaan bilxiginnaa dirooniidhaan yookaan xayyaara waraanaatiin godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti raawwataa jiru ilaalchisuudhaan barruun gocha faashistummaa mata duree jedhu jalatti qindaa'e immoo itti aansuun gama keessan ga'a. Xumura irratti gaaffii fi deebii jiraataa Ona Cuubii kan sagantaa keenya darbe keessatti gaaffii waliin goonee isiniif dhiyeessine irra deebinee isiniif dhiyeessina. Jalqaba hanga xumuraan waliin turaa isiniin jechaa gama oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannetti isin ceesifna. Irra deebiidhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerra oduu waliin ani Ibsaa Gaaddisaatiin. Reuters haleellaa humna qilleensaatiin murni Abiy Oromiyaa keessatti namoota nagaa hedduu ajjeesuu gabaase. Mootummaan Itiyoophiyaa Oromiyaa keessatti haleellaa humna qilleensaatiin namoota ajjeesuutiin himatamuu Reuters onkoloolessa 27,2022 gabaaseera. Akka Reuters gabaasetti mootummaan Itiyoophiyaa haleellaa humna qilleensaan lammiilee nagaa naannoo Oromiyaa keessaa irratti raawwateen lubbuun namoota hedduu dabreera. Dabalata oduu kanaaf Jaal Murataa Sabaa. Mootummaan Itiyoophiyaa Oromiyaa keessatti haleellaa humna qilleensaatiin namoota ajjeesuutiin himatamuu Reuters onkoloolessa 27/2022 gabaase. Akka Reuters gabaasetti mootummaan Itiyoophiyaa haleellaa humna qilleensaan lammiilee nagaa naannoo Oromiyaa keessaa irratti raawwateen lubbuun namoota hedduu darbee jira. Dhimma kanarratti gama mootummaa Itiyoophiyaatiin wanni jedhame hin jiru kan jedhe Reuters haleellaan kun kan eegale wayita mariin araaraa mootummaa fi humnoota Tigraay gidduutti eegale akka ta'e ibseera. Oduudhuma wal qabateen dhaabbileen lama haleellaa xayyaaraa kanaan lubbuun namoota hedduu galaafatamuu ibsanii mootummaa Itiyoophiyaa himatanii jiru jechuun Reuters gabaaseera. Addi bilisummaa Oromoo fi Koongireesiin Federaalawaa Oromoo tibbana ibsa baasaniin lameen isaaniituu Oromoo nagaan haleellaa xiyyaaraan Oromiyaa bakkoota adda addaatti ajjeefamuu ibsaniiru. Namoota meeshaa maleeyyii Reuters lixa Oromiyaaf naannawa Finfinnee keessaa gaafateenis gaafa dilbataa eessuma yookaan abeerraa isaa dabalatee namoonni 60 haleellaa humna qilleensaa kanaan ajjeefamuu nama ragaa ba'u odeeffadheera jedha Reuters. Oromiyaan qe'ee Itoophiyaatti saba guddicha miliyoona 40 ol taatullee baroota dheeraadhaaf dirree jeequmsaa taatee mootummaa federaalaatiin qopheeffamtee dhiibamuun kan dhumaatiin keessatti raawwatamaa jiru ta'ullee dabalataan gabaaseera. Waggoota lamaasitti kophaatti bahuun mootummaa federaalaa waliin wal lolaa kan turte Tigraay jaarsummaa gamtaa Afrikaatiin Afrikaa kibbaatti kibxata dabre marii araaraa eegalanii akka jiran kan ibse Reuters haalli Oromiyaa keessaa akka yaaddeessaa ta'uu addeessee jira. Jiraataa sodaa nageenyaaf jecha maqaa isaa himachuu hin barbaanne tokko
Shaggar lixaa keessaa ona gara bahaatti Finfinneetti dhiyaatti argamtu keessatti gaafa dilbataa haleellaan humna qilleensaa raawwatamuu ijaan arguu Rooyitersiif himeera. Kibxata darbe kan bilbilaan dubbisnes wasiila yookaan adeeraa isaa dabalatee namoonni gara 60 gahan haleellaa kanaan ajjeefamuu fi 100 ta'an ammoo madaa'uu dubbata jechuun gabaasa Rooyitersi. Namni umriin isaa 16 ta'e haleellaa sanaan akka ajjeefame kan ibse namni Rooyitersi dubbise kun namoota ajjeefaman awwaalaa akka turan ibsee jira. Sana malees kibxata dabre manni barumsaa haleellaa xayyaaraan barbadeeffamullee Rooyitersitti himeera. Naannawaa sanitti yeroo dheeraadhaaf lafoodhaan wal waraansi gaggeeffamuun baratamaa ta'ullee uummata godinichaaf haleellaan qilleensarraa kun kan jalqabaati. Gaafa kibxataa haala himannaa haleellaa humna qilleensaa kanarratti Reuters dubbi himaa mootummaa Laggasaa Tulluu, dubbi himaa waraana mootummaa Koloneel Geetnet Adaanee, dubbi himtuu Abiy Ahmed kan taate Billeenis Siyuumii fi dubbi himaa mootummaa Oromiyaa Haayiluu Addunyaa gaafatee turuu gabaaseera. Jaal Murataa Sabaa ture. Hojjettoonni warshaa sukkaaraa Mataaraa waraana mootummaa PPT'n ukkaamsamanii eessa buuteen isaanii dhabamuun gabaafame. Godina Shawaa Bahaa Ona Fantaallee ganda Dirree Sadanii keessatti kan argamu warshaan sukkaaraa Mataaraa keessatti kan hojjetan hojjettoonni warshichaa onkoloolessa 21/2022 waraana PPT'n ukkaamfamanii achi buuteen isaanii dhabamuu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo naannicharraa nuuf gabaasanii jiru. Namoonni ukkaamfaman kunniinis Ali Boruu Baqqalaa, Wadaay Bultumee Wadaay, Jamaal Bulaa Boruu, Boruu Bulaa Boruu, Abdoo Aliyyii Dooyyoo, Asheen Roobaa Qurquraa, Fantaallee Bulaa Shoggoroo, Hamdii Bultum Tel'ee, Muhammad Roobaa Gumbii, Tukkee Huseen Utulee kan jedhaman eessa akka geeffaman wallaaluun maatiin isaanii akkaan dhiphachaa jiraachuun gabaafameera. Hawaasni Oromoo biyya Ingiliz magaalaa London jiraatan dhiittaa mirgaa fi ajjechaa jumlaa Oromiyaa keessatti mootummaadhaan raawwatamaa jiru balaaleffatuun hiriira bahan. Hawaasni Oromoo biyya Ingilizitti argamu kaleessa onkoloolessa 27/2022 magaalaa London keessatti hiriira mormii bahuudhaan ajjechaa jumlaa fi dhiittaa mirgaa sadarkaa maleetti mootummaa bilxiginnaatiin Oromiyaa keessatti uummata Oromoo irra ga'aa jiru balaaleffatan. Hiriirri fakkaataan tibbana Kanaadaa Toroontoottis adeemsifamee akka jiru maddeen gabaasaniiru. Godina Matakkal Ona Dibaatii keessatti mootummaan bilxiginnaa uummata jumlaan hidhaa fi dararaa jiraachuun gabaafame. Torban darbeerraa eegaluun sirni mootummaa bilxiginnaa godina Matakkal Ona Dibaatii gandoota akka Somboo Siree fi Qorqaa keessatti ilmaan Oromoo hedduu qabuun magaalaa Gaalessaatti hidhee dararuutti jira. Hanga ammaatti namoonni maqaan isaanii beekame Biqilaa Joobir, Baqqalaa Kitil, Yaaddessaa Margaa, Waaggaarii Abbabaa, Qixxeessaa Kabbadaa, Maaruu Kabbadaa, Kumarraa Kabbadaa sadeen isaaniiyyuu obbolaawwan haadha warraa Aagaa Kabbadaa fi ijoollee isaa ammaaf maqaan isaanii hin baramne hidhamanii akkaan hiraaraa jiraachuun gabaafameera. Miseensi mana maree naannoo Somaaliyaa Jawaariyaa Mohammad rasaasa poolisiitiin ta'e jedhee dhukaafameen ajjeefamuu aangaan naannichaa mirkaneessan. Miseensi koree jiddu galeessa paartii badhaadhinaa fi miseensi mana maree naannoo Somaalee aadde Jawaariyaa Mohammad rasaasa poolisiin ta'e jedhee dhukaaseen ajjeefamuu hoogganaan itti aanaa biiroo nageenya naannichaa obbo Mohammad Gurey mirkaneessan. Aadde Jawaariyaa Mohammad kibxata onkoloolessa 25 magaalaa guddittii naannoo Somaalee Jijjigaa buufata xiyyaaraa Gaaraad Wiilwaal keessatti rasaasa poolisii federaalaa tokko itti dhukaaseen ajjeefamuu ibsan. Taatee kanaan obboleettii aadde Jawaariyaa Ayaan Mohammad akkasumas miseensi kaabinee naannichaa obbo Abdurrashiid Mohammad dabalatee namoonni biroo 3 madaa'uu obbo Mohammad Addis Standard waliin turtii taasisaniin mirkaneessaniiru. Akka obbo Mohammad jedhanitti poolisichi fi miseensi mana maree aadde Jawaariyaa jidduu wal dhabdeen turuu ibsanii sanarraa ka'uun poolisiin ofumaa isaan tarkaanfii fudhatee jedhan. Miseensi poolisii ajjechaa kana raawwate to'annaa poolisii naannoo Somaalee jala oolfamuu qorannoon irratti godhamaa akka jiru biiroon koominikeeshinii naannichaa roobii ibsee turuun ni yaadatama. Qorannoo dhimmicha irratti godhamu sadarkaa jalqabaa irra jira kan jedhan obbo Mohammad ajjechaan kun dhimma siyaasaatiin kan wal qabatus miti jedhaniiru.
roobii onkoloolessa 26 sirna awwaalcha addee Jawaariyaa irratti naannoo mana jireenya ishee ganda duwwaa 5 fi duwwaa 6tti namoonni hiriira bahuun hanga haqni ishee mirkanaa'utti reeffi ishee awwaalamuu hin qabu jechuun mormii dhaggeessisuu isaanii barsiisaan yuunivarsiitii Jijjigaa Siraaj Abdul Qaadir Addis Istaandarditti himeera. Kana hordofees tarkaanfiin humnoonni nageenyaa naannichaa fudhataniin namoonni 4 yoo miidhaman kanneen biroo 10 ammoo hidhamuus Siraaj dabalee himeera. Miseensi mana maree naannichaa Asiyaa Abdii fi gaazexeessaan TV Shakaal Ayinaalee tarkaanfii fudhatameen kan miidhaman keessa jiru jechuun Addis Istaandard gabaaseera. Itti dabaluudhaanis falmitoonni mirga namummaa Ibraahim Abdul Qaadir akkasumas Abdii Boruu ammoo kanneen hidhaa buufaman keessatti argamu. Hoogganaan itti aanaa biiroo nageenyaa naannoo Sumaalee obbo Muhammad garuu hiriira mormii godhameen walqabatee namni miidhames ta'ee to'annoo jala oolfame hin jiru jechuun waakkataniiru. Akka barsiisaan Siraaj jedhanitti kaleessa jechuun kamisa magaalaa Jijjigaa keessatti tasgabbiin fooyya'aan jiraatullee ganda duwwaa 5 fi duwwaa 6 keessa ammallee karaa fi dunkaanonni cufamanii akka jiran ibsaniiru. Aadde Jawaariyaa Mahammad miseensa mana maree naannoo Somaaliyaa akkasumas miseensa koree jiddu galeessa paartii badhaadhinaa darbees hooggantuu dhaabbata gargaarsa Ogaadiyaan Welfare Society jedhamu ta'uu ishee Addis Istaandard gabaasee jira. Poolisiin federaalaa nama daldala qarshii seeraan alaa qarshii biiliyoona 5 ol ta'uun shakkame tokko to'annoo jala oolchuun himame. Kaleessa onkoloolessa 27/2022 poolisiin federaalaa Itoophiyaa nama maqaan isaa Saamu'eel Agwaal Alamuu jedhamu daldalaa qarshii seeraan alaarraa qarshii biiliyoona 5 ol ta'uun raawwachuu shakkee to'annoo jala oolchee jira. Komishiniin poolisii federaalaa ibsa roobii baaseen Saamu'eel obboleettiisa Yoodiit Agwaal Alamuu namoota biroo 25 yakka kana keessaa harka qaban jedhee wajjin qabuusa addeesseera. Akka ibsichi jedhetti shakkamtoonni kunneen yakkoota seeraan alaa qarshii daddabarsuu fi adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin abuut wajjin ta'uun daldala qarshii biyya alaa irratti hirmaachuun shakkaman. Shakkamtoonni kunneen birrii biiliyoona 5,200,048 waggaa tokko keessatti kan daddabarsan yoo ta'u Saamu'eelii fi Yoodiit qofaa isaanii immoo dabtara herreegaa maqaa isaaniitiin baankiiwwan adda addaatti banaman 25 keessaa birrii miiliyoona 247 dabarsaniiru. Saamu'eel maqaa Saamii Doolaar jedhamuunis beekamu daldalaa fi jiraataa magaalaa Finfinnee yoo ta'u yeroo yerootti gara Ameerikaa kaabaa kan deddeebi'u ta'uun ibsameera. Jalqaba ji'a kana irratti baankiin biyyoolessa Itoophiyaa herreega baankii 391 seeraan ala qarshii daddabarsuun yakkamanii cufuu isaa ibsee ture. Kanneen bittaa fi gurgurtaa doolaaraa yookiin gabaa gurraachaa irratti bobba'anii jiran irra jireessi isaanii waraana caasaa sirna PP keessa jiranii fi quba wal qaban akka ta'es kanneen dhimmicha keessa beekan saaxiluu irratti argamu. Dinagdeen Itoophiyaa hir'ina sharafa alaa fi qaala'insa meeshaatiin raafamaa jira kan jedhan maddeen kanaan wal qabatee mootummaan Itoophiyaa gosoota meeshaalee alaa galan 38 irratti dhorkaa kaa'uun isaa kan yaadatamudha. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenyaafan hordofaa. Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromootii qophiin keenya oduu isin dhageessisuun jalqabeetti fufa. Amma du'aan boqochuu abbaa Jaalle Abdii Raggaasaa ilaalchisuudhaan ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo irraa bahee isiniif dhiyeessina kunooti. Obbo Raggaasaa Qopheessaa du'aan addunyaa kanarraa boqotuu ilaalchisee ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo onkololeessa 27/2022. Obbo Raggaasaa Qopheessaa abbaan miseensa shanee gumii adda bilisummaa Oromoo Jaal Abdii Raggaasaa dhukkubsatanii erga wallaansa irra turanii booda irraa fayyuu dadhabuudhaan onkololeessa 27/2022 boqotanii jiran. Addi bilisummaa Oromoo du'aan boqochuu Obbo Raggaasaa Qopheessatti gadda itti dhagahame ibsataa maatii firoottanii fi hiriyoota isaaniif jajjabina hawwaa. Obbo Raggaasaan
dhiibbaa fi aarii isaan maatii isaanii irratti godhamu haala irraa hin dhaabbatin jiru keessatti kanarra du'aan addunyaa kana irraa darban. Obbo Raggaasaa Qopheessaa wayita dhukkubsatanii ciisaa turanittis ta'ee har'a wayita lubbuun isaanii darbu kanatti ilmi isaanii Jaalabdii Raggaasaa waggoota 3 balleessaa tokko malee haqa dhabuun manneen hidhaa sirnaa mootummaa PP keessatti gidiraa argaa jira. Jaalabdiin yeroo abbaan isaa dhukkubsatan wallaannachuu jajjabeessuu fi yeroo du'an kanattis awwaallachuu dadhabuun ammoo haalan nama laalessa. Hireen akkasii kun amma duras hoogganoota, qondaalotaa fi miseensota dhaabaa keenyaa adda bilisummaa Oromoo irratti deddeebi'ee kan mudataa ture yoo ta'u, hiraara fi gidiraa mana hidhaa keessatti dabalataan du'a maatii ofii mana hidhaa keessatti dhaga'uun akkaan ulfaataadha. Miseensi Shanee Gumii adda bilisummaa Oromoo Jaalabdii Raggaasaa har'a mana hidhaa keessa taa'ee du'a abbaa isaa dhaga'uu ofiifuu jireenya mana hidhaa hiraarsaa sana keessatti dhukkuba baatee nama jiraataa jirudha. Jaallan waliin hidhamee jiru hundis hiree wal fakkaataa keessummeessaa jiran. Addi bilisummaa Oromoo hooggantoonni isaa seeraan ala hidhamanii fi haqa waakkatamuun hidhaa keessatti hiraarfamaa jiran akka gadi lakkifamaniif irra deddeebiin gaafataa ture har'as itti jira. Addi bilisummaa Oromoo hooggana isaa Jaalabdii Raggaasaa dabalatee maatii obbo Raggaasaa Qopheessaa firoottanii fi hiriyoottan isaaniif irra deebi'ee jajjabina hawwaa lubbuu obbo Raggaasaa Qopheessaaf ammoo Waaqni jannataan haa qananiisu jedha. Injifannoon uummata bal'aaf. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Yakka faashistummaa mata duree jedhu jalatti qophiin qindaa'ee akka itti aanutti gama keessan ga'a. Muuziqaa ce'umsaa kanaan isin dabarsina. Dhaabee dibata malee ijoollee caccabeen nama dibaa kan darbeen matanii warroorroon matanii waan gabrummaan nu goote beekam kami matanii kamammoo dagatanii ijoollee biyya baakoo. Yakka faashistummaa Oromiyaan erga bittaa sirna alagaa jala galtee jaarraa tokkoo fi walakkaa caaltee jirti. Osoo Minilik qawwee bittaa fi kennaadhaan biyyoota Awurooppaa irraa argateen guutummaa Oromiyaa hin weerarin duratti Teewodiroosii fi Yohaannis Afraffaan Oromoota Walloo irratti duguuggaa sanyii geggeessaa turan. Sirnoonni aga ammaa aangootti ol ba'an marti humna qabanii fi tooftaa beekan maraan Oromootti duuluun ilmaan Oromoo ajjeesaa fi qabeenya isaa saamaa kaanis mancaasaa turan. Haga har'aa taateen kun jabaatee itti fufuun uummata Oromoo irratti raawwatamaa jira.
Waggoota afran dabran kana keessa ammoo kan yeroo kamiyyuu caalaa yakkoonni faashistummaa Oromoo irratti raawwataman akka malee hammaatee jira. Murni TPLF waliin uummata Oromoo ajjeesaa, hidhaa, dararaa fi saamaa ture OPDO'n akkuma qabsoo qeerrootiin TPLF gara Maqaleetti godaaneen aangoo dhuunfatee ajjechaa suukanneessaa Oromoo irratti dalaguu eegale. Maatii tokko keessaa haga nama 5 ajjeesuu, uummata qeerraa buqqisuu fi manaa fi qabeenya uummataa gubuudhaan mancaasuu aadaa godhate. Xiyyaarota waraanaa Iraaq, Turkii fi Yuunaayitid Arab Imireetii irraa argateen bara 2019 irraa eegalee aleellaa qilleensa irraatiin qe'ee Oromoo lafoo fi samiirraan gooluu itti fufe. Keemikaala summaawaatiin namoota hedduu ajjeesuun baay'ees qaamaa hir'uu taasiseera. Kanaanis naannawaa haleellaan kun itti raawwatametti daa'imman fayyaa guutuutiin akka hin dhalannes taasisee jira. Bineensonni bosonaa naannoo keemikaala summaawaan kun itti darbataman turan hedduun dhumaniiru. Bara dabrees xiyyaara waraanaa nammaleessa yookaan diroonii fayyadamuun Oromiyaa lixaa Gidaamii fi Beegii bakka gabaa fi mana barumsaa rukutuun lubbuu namootaa galaafateera. Haalli kun daran ammaataa dhufuun gidduu kana ammoo Shaggar lixaa Onameettaa Walqixxeetti aleellaa dirooniitiin namoonni hedduun ajjeefamaniiru. Godinuma kana Ona Cobii ganda Hoofuu keessattis dirooniidhaan uummata walitti qabamee walitti dhufeenya hawaasummaa irra turee fi mana barumsaa Qaallee jedhamu haleeluun barattoota dabalatee lammiilee Oromoo 80 olitti herreegaman iddoo tokkotti fixeera. Godina Wallagga Ba'aa Ona Nuunnuu Qumbaa magaalaa Adaree dabalatee gandoota baay'ee keessattis aleellaa diroonii murni shiftaa maqaa PPtiin of waamu irra deddeebiidhaan fudhateen namoonni baay'een ajjeefamaniiru. Murni faashistii kun Oromiyaa bakkoota hedduutti uummata gabaa fi bakka amantiitti walitti qabamee jiru akkasumas barattoota mana barumsaa guutanii barachuutti jiran irratti xiyyaara waraanaa fayyadamee boombii roobsaa jira. Sirnoota aga hammaa empaayera kana kololeeffatan keessaa xiyyaaraan uummata Oromoo haleeluudhaan Hayila Sillaaseetti aanuun murni faashistii PP isa lammaffaadha. Koloneeffattoota alaa keessaas Xaaliyaaniin waggoota 5f yeroo empaayera Itoophiyaa bulchitetti godina Wallagga Ba'aa Ona Bonayyaa fi bakkoota hedduu xiyyaaraan rukutuu seenaan ragaadha. Hayila Sillaaseenis bara 1963 xiyyaaraan uummata Oromoo Baalee haleeluun uummata ajjeesaa fi qabeenya barbadeessaa turuu galmeen seenaa ni yaadachiisa. Murni faashistii Bilxiginnaa kunis humna lafootiin ajjechaa suukanneessaa uummata Oromoo irratti guyyuu raawwataa oolutti quufuu dadhabuudhaan xiyyaarota waraanaa Iraan dabalatee biyyoota adda addaa irraa liqeeffatan bitatee fi bitaa jiruun uummata jumlaan fixaa jira. Yakka waraanaa murni maafiyaa kun uummata irratti raawwataa jiru kana uummanni keenya biyya keessaa fi ala jiru callisee ilaaluu hin qabu. Hawaasni addunyaa, jaarmiyoonni mirga dhala namaaf falman idil addunyaa, mootummoonni addunyaa, tokkummaan mootummootaa fi dhaabbattoonni garaagaraa hammeenyaa fi faashistummaa sirna mootummaa Bilxiginnaa uummata nagaa irratti raawwataa jiru kana caalaatti akka hubataniif hiriirota dabalatee iyyannoolee garaagaraa qopheessuun saaxiluudha qabna. Oromoon guyyaa tokkotti lubbuu nama isaa 70 ol dhabee osoo jiruu callisee afaan qabatee taa'ee ilaaluu arguun nama qaanfachiisa. Kun tasumaa ta'uu hin qabu. Irribaa fi joonjee keessa jiru keessaa ba'uudha qaba Oromoon. Oromoon yoo akka amma itti jiru kanatti itti fufe sirni Bilxiginnaa yakka kana caalu amanuuf nama dhibu raawwatuuf akka deemu namnuu beekuudha qaba. Kanaaf Oromoo irriba kana keessaa dammaqii sirna kana ofirraa kaasi. Uummanni Oromoo Oromiyaa keessaaf Oromiyaan ala jiru tokkummaadhaan ka'ee murna kana ofirraa fonqolchuudha qaba.
dhaabee dibata malee dhaabee dibata malee ijoollee caccabee nama dibaa kan darbeen matanii kan darbeen matanii warroorroon matanii waan gabrummaan nu goote beekam kami matanii kamammoo dagatanii ijoollee biyya baako kan kammoo mi matanii babbadee nama dhibaa 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 deegoo jitaadha beeree deegoo jitaadha beeree ormata mata malee ijoollee lammiin olee otar mata malee ormata mata malee nuti fira qabnaare yoo walii keenya malee yoo walii keenya malee yoo walii keenya malee te walii keenya malee finne mormatti cinne finne nuyi diigaan finne walii galuun osoo qabnu maaliif wal dhiibne finne nuyi diigaan finne mormatti cinne finne nuyi diigaan finne nuyi diigaan finne mormatti cinne finne nuyi diigaan finne.
tu wallale yakera saku bolla sine 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 tu wallale yakera saku haleellaa xayyaaraa uummata nagaa meeshaa maleeyyii irratti tibba kanaa mootummaan bilxiginnaa ona cawwii keessatti raawwate ilaalchisuudhaan afgaaffii gabaabaa jiraataa naannoo sanaa waliin goone yeroo darbe isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Ammas irra deebinee afgaaffii kana isiniif dhiyeessina muuziqaa kanaan isin dabarsina. duraan dursa maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin yaada bal'aa nuuf laachuuf argamuu keetti guddaa galatoomi siin jedha. Eenyu siin jedhu eessarraayi? Galatoomaa maqaan koollee Abdii Lammaa jedhama. Gandi koo ganda bakkee obuu godina Shawaa Lixaa aanaa Cobii ganda bakkee obuuti. Tole ulfaadhu akka gara keessan bilbiluuwwan nu dirqe keessaa tokko tibbana haleellaa mootummaan Itoophiyaa karaa xiyyaaraatiin yookiin dirooniidhaan fudhateen lubbuun lammiilee Oromoo hedduun naannoo sanatti akka badeedha odeeffannoon jiru. Mee waan kanarraa maal nuun jetta? Galatoomaa naannoo keenya irratti rakkoon akkuma beekamu rakkoon kun waggaa 3 olidha kan rakkinni kun jiru. Uummanni keenya yeroo waggaa 3tti asii hanga ammaatti manneen barnootaallee cufamee jira. Namni dhibame tokkollee mana yaalaa dhaquu hin danda'u. Dhawniin ulfaallee gara mana yaalaa dhaqxee yaalamuullee hin dandeessu. Namni kaleessa dheengadda qaansiraa hojjetee muka falatee mana marageellee hojii humnaa guyyaadhaan hojjetee maatii isaallee guddifachuu danda'u. Biyya sana keessatti waraanni bilisummaa uummata Oromoo socho'aa jira. Atis immoo ergama deemta jedhanii namoota maatii isaa guddifachuu gara magaalichaa dhaqan kaleessa hidhaa reebaa ajjechaan waan suukanneessaan kana fakkaatu baay'atee fi uummanni gara aanaa deemee gara gabaa dhaqee daldalatee oomishaaf oomishtummaasaa horii qabullee geessee gurguratee galuu waan hin dandeenyeef jaarsoliin biyyaa guddaadheen gaddaa jechuudha. Sanbata darbe waamicha taasisanii namoota kana maal gochuu qabna? Hiyyeessi kaleessa qaansiraa hojjetee jiraatu kunoo har'ammoo maaliin akka jiraatu? Akkaataa kamiitiin cinaa dhaabbachuu qabna? Uffatallee baafachuu qabna. Maallaqaan bira dhaabbachuu qabna. Kan nyaatullee gargaaruu qabna. Hamma rakkoon keenya kun furmaata argatutti jedheetu jaarsolii biyyaatti kan waamicha godhe. Sanaan booda yeroo tilmaamaan sa'aatii 5 jechuudha. Ganama keessaa sa'aatii 5 gubbaarratti haleellaa xiyyaaraa taasifameen lubbuun namoota nagaa hedduun illee darbanii namoonni hedduunis immoo kan madaa'anii bira dhaabbannee ija keenyaan kan arginedha jechuudha. Fayyaa ta'e ulfaadhu gara biraatiin odeeffannoodhuma gaafa sana taatee gaafa sana ta'e irraa hundaa'uudhaan odeeffannoo amma ba'aa jiru. Tarkaanfiin suni waraana gara waraana bilisummaa Oromootti jallisuudhaaf guyyaa sana guyyaa eebba waraana bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromootu ta'e jedhee uummattoota kana akka isaan walitti qabamanii tarkaanfiin kun irratti fudhatamu kan taasise isaanii kan jedhu gara mootummaatiin odeeffannoon bahaa jiru jira. Mee guyyaan sun akkam ture? Mee kanarratti waan naan jettu yoo qabaatte? Waamichicha kanti taasise akkuma sila siin jedhe waamichicha kanti godhe jaarsolii biyyaatii namoota kana cinaa akkaataa kamiin dhaabbanna kan jedhu jaarsoliin biyyaa namoota wal garaatti bahe naannoo mana barumsaa Qaalee jedhamu tokkoo fi gabuma Jimaataan jedhamtu sanatti waamicha godhamee fi marii kanaatiin malee eebba waraana bilisummaa uummata Oromoo kan jedhu mootummaan kaleessas nama keenya namoota baay'ee nama nagaa sangaasaa biratti Oroosaa keessatti mana isaatii gadi baasee ajjeesee shaneen ajjeese humna hidhatee socho'uun ajjeese jedhee reeffatti wayaa uwwisee kan inni miidiyaa irratti naannessaa ture waan argaa turredha jechuudha. Kunis immoo gumaa saba keenyaa dhiiga Oromoo dhangala'ee kana balleessuudhaan malee guyyaa gaafsanaa waamicha yookaan immoo eebba waraana bilisummaa uummata Oromooti kan jedhu kana guutummaa guutuutti mootummaan kan kijibedha jechuudha.
lubbuun namoota nagaa garuu namoota hedduudha. Isa kanallee nu ibsinoota isin ibsuu hin danda'a. Mee guyyaa sana jaaroleen maalidha kaayyoon isaan ittiin uummata walitti qaban jechuun ko humna kam gargaaruudha moo rakkoo isaan irra jiru kana akkamitti eenyu waliin mari'achuudhaaf kan isaan walgahii sana yaaman? Bareeda. Maal asirratti fakkaata ka'iin qabxiin marii sanaa haala manguddoo abbaa gadaa fi haadha siiqqeerraa ka'umsa ta'ee geggeeffame. Erga waggaa sadiitti manneen barnootaa akka ganda keenyaatti mana barumsaa 3 qabna. Ganjii oofuu, bakkee oofuu, qaalee oofuu kan jedhamu ganduma tokko keessatti manni barnootaa sadarkaan tokko ganda kanaaf manni barumsaa 3 ijaaramee jira. Waggaa 3 manni barumsaa kun adda citeera. Ijoolleen keenya barataan jiranii. Waggaa 3 haadholiin ulfaa mana yaalaa dhaqanii yaalamuu hin danda'an carraa isaan eeggatan du'adha. Namni keenya gara gabaa dhaqee galuu hin danda'u. Akkaataa kamiitiin akka dandeenyutti akka qabnutti akkaataa kamii wal bira dhaabbachuu qabna. Akkuma qabnutti wal gargaaruu wal deeggaruu qabna. Hiyyeessa keenya cinaa dhaabbachuu qabna kan jedhu jaarsoliin biyyaa waamicha godhe malee eebba waraana bilisummaa uummata Oromooti kan jedhame haasaamu guutummaa guutumsaa soba ta'uusaati. Tole ulfaadhu kan biraa immoo amma ajjechaan uummata nagaa irratti raawwatame kun hedduu akkaan ulfaataa akka ta'edha. Namoonni hedduun akka lubbuun darbanidha kan miidiyaalee irra deemaa jiru. Nama hagamtu miidhame miidhaan dhaqqabe sun maal fakkaata qabeenyaa irratti humna namaa irratti yookiin immoo lubbuu namaatiin kan madaa'an kana yoo odeeffannoo akka qabdu ta'etu kan irratti waan hojjette. Haleellichi guyyaa lama kan irra deddeebi'ee raawwatame inni calqabaa lubbuu namaa irratti inni lammaffaa immoo jechuudha gaafa lammaffaa guyyaa dheengaddaa lammaffaa immoo manneen barnootaa irratti haleellichi kan raawwatame gaafa guyyaa duraa haleellaan kun ta'e kanan ija kootiin bira dhaabbee namoota reeffallee kanan beekuuf kanan hin beekne adda baasee galmeessee yoo jiraate gaafsana reeffa. Namni nama 61 dhaabadhee ija kootiin kanan lakkaa'edha bariitu immoo bohaati. Lafeen garaagaraa adda addaa keessaa akkuma lubbuudhaan rukutamee achi keessaa ba'etti bariitu kan argame ulaa nama 7ti. Kanaan boodallee guyyaa kaleessaatti qabee agaammaatti jechuudha. Namoonni ji'a dhumanii kan awwaalamanidha jechuudha. Maqaa isaanii isin ibsuu hin danda'a yoo barbaaddanii. Agammaatti namoonni lubbuun namoota du'ee kanan ofii kooti beeku. Kanan inni beeku madoo fudhatanii namoota achi deeman sana otoo hin taane maqaa isaanii fi eenyummaa isaanii qotee bulaa abbaa manaa ta'uu keessuma kan nama gaddisiisu mucaa haati baattee deemtullee harmarratti illee kan duutedha. Haatiif ilmoon illee waliin kan duutedha. Manguddoo waggaa 70 illee kan du'edha. Dargaggeessi barattuun kutaa 10 barattuun kutaa 8 illee ijoolleen hedduun achi keessatti kan wareegamanidha. Lubbuun namaa haga ammaatti namoota 74 gubbaa ga'uun waan qabatamaa isaati. Madoo garuu nama 106 dhaabannee kan lakkoofnedha jechuudha. Itti dabalees immoo madoon ergasii ulaan nama 7 haaraan kan argamanidha. Guyyaa gaafsanaa gara bosonaatti baqatanii achi kufanii gara mana isaaniitti kan fudhatanii deebi'anii galanidha. Namoonni rukutaman kun carraa yaalii hin arganne qaamni immoo nu deeggaruudhaaf namoota kanaaf maal goona jedhee daawwaa yookaan qoricha tokkollee qaamni nu ergee nu qaqqabsiise illee hin jiru kan jedhamu yoo jiraate waraana bilisummaa uummata Oromoo walitti qabee sababa kanaatiif rukutamanii kan jedhudha. Qotee bulaa abbaa manaa dubartoota 2 ijoollee 10 ijoollee 8 ijoollee 5 fi maatii xixiqqaadha kan dhume malee waraana bilisummaa uummata Oromoo nuyi obiratti illee hin argine. Kaleessa dheengadda waraanni bilisummaa uummata Oromoo kun as keessa illee haa darbu malee yeroo ammaa kana kan akka odeeffannoo dhageenyetti naannoo aanaadhaa dhukaasu. Gara giincitti siqanii gara aanaa cobii jala jiru jedhama malee ganda keenya keessa waraanni bilisummaa uummata Oromoo namni tokkollee kan hin jirre ta'uu isaati akkaataa kanaatiin nu hubachuu qabna. Tole fayyaa ta'e yeroo ammaa miidhaa akkasuma irra gahaa jiru qaamoleen idil addunyaas keessattuu immoo qaamoleen miidiyaa warra akka BBC, VON illee waan kana gabaasuu irraa of qabatanii jiru. Kanaan alattis immoo uummatumti kan keenya immoo dhimma kanarratti sagalee tokkoon uummata kanaaf sagalee ta'uudhaaf haga kana argamaa jiru. Namoota muraasatu feesbuukiidhaa fi sooshaal miidiyaa adda addaa irratti qofa waan kana dubbatu. Wanni kun gurra addunyaa akka dhaqqabuudhaaf rakkoon hawaasa keenyaa gurra addunyaa gahee furmaata akka argatuudhaaf maaltu ta'uu qaba jetta? Nuti amma kana carraa guddaa kana argachuu kootiif baay'ee galatoomaa ulfaadhaa kanan jedhu nuyi akkuma namaattuu dhalannee
dhalataa Itoophiyaa keessatti beekamtii kana qabna nutti hin fakkaanne. Sababiin isaa maali? Kaleessa dheengadda dhumaa turree, hidhamaa turree, reebamaa turree, dararamaa turree, manni keenya gubataa turee, qabeenyi keenya saamamaa ture. Horii nuti qabnullee jechuudha. Raayyaa ittisa biyyaatiin fudhatamee sangoonni oddoo tokkotti sangoonni cimdiin 6, cimdiin 10, sangoonni 30, 40 jechuudha. Ganda tokko keessaa fudhatamee saamamaa kan turedha waan ta'eef uummanni keenyallee gara waraanni mootummaa yoo gadi seenee itti amantummaa waan hin qabneef sababiin isaa maal isinitti fakkaate ka'umsa isaarraa yoon ka'uu barbaadu wanti addunyaan kun nu hubachuu qabu. Yeroo calqabaa dursanii gadi seenanii waraanni bilisummaa uummata Oromoo ganda kana keessa socho'aa jira waan ta'eef hin beektaa mana eenyuuti nyaataa mana eenyuuti dhuga jedhanii dargaggoo Abbabaa Jifaaraa kan jedhamu tokko gaafatanii anumaan beeku omaan argines jedhee deebii kana erga inni laate booda rasaasaan dhaanii galaana bishaan qaalee jedhamu irratti darbatanii reeffasaa galaanni fudhatee badee lammaffaa akkasuma Saamiruu Shuumii kan jedhamu dargaggoo daandii otoo inni deemu waraanni bilisummaa uummata Oromoo biyya kana keessa socho'a mana eenyuuti nyaata eessaa dhuga eenyutu gargaara jedhanii gaafatanii anumaallee quban qabuun argine jennaan cuupheedhaan qalanii daandii irratti kan darbatan isa dhuma namoota gaa'ilaaf deeman Isaa Abdataa Riqituu kan jedhamu gaa'ilaaf otoo deemaa jiranii daandiitti qabanii hin beektaa nutti jennaan anumaan beeku jedhee rasaasaan dhaanii bosonatti kan gatan ta'e erga gadi seenaniis immoo dhukaasa sagalee gurguddaa yoo dhukaasan namoonni hedduun qabeenya isaanii dhabanii ooyiruusaa keessa du'ee dubartiin otoo dulloota elmattuu mana isheetti illee kan duute ta'ee mootummaa fi uummanni kun adda baqatee jira. Isa kana idilli addunyaa nu qaqqabuu qaba, nu dirmachuu qaba, qorichaan nu dirmachuu qaba, gargaarsaan nu dirmachuu qaba. Gabaa baanee huccuun bitannu qabeenya qabnu gara gabaatti geessinee gurgurachuu hin dandeenyu rakkoo dararama cimaa keessa jirra carraan nuti qabnu kunoo madoo baannee teenya mana yaalaa dhaqnee yaalamuu hin dandeenye namoonni kun carraa fayyinaa otoo qabanii mana yaalaa dhaqanii otoo fayyuu danda'anii jechuudha. Isa dhuma sadarkaa carraa isa dhumaa duba ta'anii dhaggeeffannaa jechuudha. Bira teenyee bo'aafii jirra wanti kun waan hin jirreef addunyaan kanaan qorichaan nu qaqqabuu qaba, nu dirmachuu qaba, gurranuu ta'uu qaba. Iyyata keenya rakkoo keenya u'uu jennee iyyaa jirra nuti waan ta'eef biyya hundumtuu rakkoo keessumaa akka aanaa coobii kanatti rakkoo hamaa dararama hamaa keessa jiraachuu keenya addunyaan nuuf beekuu qaba. Lubbuun lammiilee illee yeroo ammaa kana dirooniidhaan dhumaa jira. Akkasuma guyyaa lammaffaa deebi'ee jechuudha. Kuni sanbata yoo ta'u qadaamee gaafa guyyaa lammaffaa irratti immoo dirooniidhaan mana barumsaa qaalee sadarkaa tokkoffaa kan taate qabeenya sanaa fi manneen barnootaa achi keessa jiru guutummaa guutuudhaan dirooniidhaan kan barbadeesse ta'uusaa idilli addunyaa hundumtuu kana hubachuu qaba. Ijoolleen keenya gara fuulduraatti illee carraa barnootaa itti cufameera. Itti barachuu hin dandeessu. Nullee lubbuu dhabneerra. Deebinee fayyuu hin dandeenyu qaama hir'annee jaajaamnee harkaa cinnee dhukaa cinneerra waan ta'eef kana u'uu jennee xiyyina idilli addunyaa kana nu hubachuu qaba. Tore ulfaadhu guddaa galatoomii xumura irratti wanni na hafeera jettu yookiin immoo dhaamsa kana osoo hin dabarfadhee jettu yoo jiraate carraa xumuraan siilaadha. Galatooma dhumarratti wanta nani dabarfachuu qabu gabaa biyya abbaa keenyaa keessatti dhalannee keessatti guddannee dhaqnee bitannee galuu kan dandeenyu yeroo ammaa kana kopheen irraa dhumeera shamiizii irraa dhumeera. Namni naa kennullee hin jiru akka qotee bulaa tokkotti maatii ijoollee 10 qaba ijoollee koo kanarraallee uffanni dhumeera kallattii ittiin hin qabu. Namni immoo naa fidus hin jiru gara kanallee namni deemu yoo jiraate ati shanee deeggartaa biyya sana keessatti kaleessa dheengadda shanee mul'ateera waan ta'eef jedhamee namni daandiitti nurraa itti fisama waan ta'eef idilli addunyaa yoo danda'ama ta'e uffataan illee nu qaqqabuu qaba qorichaan illee nu qaqqabuu qaba kanan jedhudha galatooma. Tolee ulfaadhu maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin yaada nu laatteef haala nageenyaatti wal qabatee naannoo sana rakkoo hawaasarra dhaqqabaa jiru walumaa galatti lola mootummaan karaa diroonitiin yookiin immoo haleellaa diroonitiin miidhaa uummatarra dhaqqabee kana haga tokko nu ibsu kan keetiif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin guddaa galatoomi. Gara fuulduraattis akkasuma walitti deebinee waliin yaafanna har'aaf nagaatti. Galatooma. Burburii lafa baddaa kootichi garbuun tolchuu nuugii facaasan malee eenyuugii facaasan malee nasobdee nasosobuu faatillee yaada qabda anoo sirrattuu baree anoo sirrattuu baree. Udah sinufi malu adum biur manitu wadi telem baritu samnuramo galana galani ya enjitu aje chane sulitu
Ijoolleen Oromiyaa qeerran saroorroo didu qeerran saroorroo didu qeerran saroorroo didu Ololtuu mana baasaa leenci manni daggalaa utataan ala bulaa albee coomaaf qaranii deebi'ee nama muraa gadheen kan garaa malee kan maqaaf bakka hin qabdu kanaaf lammii gurgura kanaaf nu gurgura kanaaf nu gurgura barayuuyyeen ol galtee yartuun nama doorsisaa qeetti nu roorrisaa maaludhaalti alagaan haadha hiyyeessaa boochisaa saamtee saamsisuu bartee hin abdu waan harka kee eessumaaf ta'a booddeensa asumaaf ta'a boonnisa harkan kennin diinatti ajjeesii du'i mana abbaa ajjeesee ilmoo jiraa gedirsuuf garaa laafuu nuuf hafaa laafnu garaa dhiira booree baafatu maqaa lammiin naadatu garaa maaliin arrafa garaa maaliin arrafa ilmoon bofaa bofumaa si harkaa nyaattu sormumaa summii keessa facaasee saba ko addaan baasee nutu beekanne kunoo gocha duguggaa sanyii dhaloota kutu nurratti raawwachuu fi mudhii jabeeffatanii falmachuu qofa fallee gobi. Egaan dhaggeeffattoota keenya jalqabarraa hanga xumuraatti waan nu wajjin taatanii sagantaa keenya hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Sagantaa itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof.